Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa imalli hajii bara kanaa milkaa'aa akka ta'uu fi hojii bal'aa hojjetamaa turuu beeksisee ibsa miidiyaaleef kenneen imala hajii bara kanaanii namni rabbii heeyyameef hundi akka hirmaachuu danda'uu fi manni marichaa maallaqni imala hajii bara kanaa waliigalaan qarshii 700 fi 40 akka ta'u murtaa'uu ifoomseera. Biyyi keenyaaf biyya alaa ol ka'iinsi isaatii fi deemsi isaadhaa bara alanaa kana keessatti akka gatiin hajjii osoo ta'abiin kun tattaaffiin kun socho'inni kun hin godhamne 841 oliin kan tilmaamamu ta'a. Hamma garuu tattaaffii kanaaf socho'ii kanaaf shoora guddaa bahachuu koree kanaatiin gara 740tti akka gadi bu'u godhamee jira jechuudha. Galmeen hajii bara kanaa hardharraa eegalee hanga amajjii 18tti kan turu ta'uu eeruuni tajaajila namoonni achitti argatan irratti qophii bal'aan taasifamaa jiraachuun namni imala hajii imalu yeroo kaa'ameef keessatti akka keessummaa'u waamichi darbeera. Yeroon hajii baranaatiif kenname yeroo gabaabaadha. Ammarraa kaasee yoo dheeratee jedhee hanga ji'a 2 kan deemuu danda'u. Kanumaa waliin tajaajilli fi sarvisiin uummanni keenya achitti argatu konkolaataa yoo ta'e konkolaataa haarawa bakka isaanii yoo ta'e hoteela isaanii yoo ta'e kan qabbaneeffamaa kan ta'e nyaata yoo ta'e nyaata qulqulluu akka dhiyaatu irratti agrimentii waliigaltee waliigalaa kaampaanii sarvisii garagaraa dhiyeessan wajjiniin masfartii isa barbaachisu hunda baasee qophii irratti raawwatee jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti uummanni gara sentara galmee isaatii fi naannoo isaatti bakka galmeedhaaf qophaa'etti deemee informeeshina guutuu odeeffannoo guutuu achirraa fudhatee yeroo gabaabaa keessatti akka galmaa'u waamicha keenya asumaan dabarsine. Imala hajii bara kanaa namni imaluu ragaa mana yaalaa fayyummaa isaa mirkaneessuu dhaabbata fayyaa seera qabeessaa fi beekamtii qabu irraa dhiyeessuu akka qabu ibsameera. Hawaasni diiyaaspooraa imala hajii imaluu barbaadu maatii isaanii waliin akka hajii fi imaluu danda'anii fi hojjetamaa jiraachuunis ibsameera. Haaleen namni ittiin hajii bara kanaa irratti hirmaatu waraqaa ragaa dhibee garagaraa irraa bilisa ta'uu isaa kan mallatteessu qaama fayyaa irraa eeyyama qabu hospitaala haa ta'uu kilinika haa ta'uu qaama beekamaa ta'e irraa kan baafatee ittiin galmaa'u ta'a. Kunis hujjaajaaf yaaduudhaaf yookaan keessummoota rabbiitiif yaaduu irraa kan kaheedhaaf namni tokko asii kahee dhaqee achitti qilleensa achiitiin wal dadhabee dhibee biraa keessa akka hin buuneef asumatti of marmarsiisee of qorachiisee fayyummaa isaa beekee ka'ee akka deemuu danda'uudha.